Yooyyaa ashamaa akka moltan daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo guyyaan har'aa kun jimaata muddee 18 bara 2020 duula tiwiiterii kan ammaan kana miidiyaa hawaasummaa irrattu geggeeffamaa jiruu fi akkasumas odeeffannoo guyyaa kanaa isin biraan gahuu fi argamne jirra. Odeeffannoo kana nu qoqooda faffacaasaa waliin nu gayaa isiniin jenna. Guyyaa har'aa mata dureen guddaan tahuu deemtu duula miidiyaa hawaasummaa yookaan ammoo duula tiwiiterii ka aktivistoonni Oromoo itti jiranii duula kana waliinuu irrattu haa hirmaannuu isiniin jechuu barbaanna. Duuli kun inni duula tiwiiteriiti. Kaayoon duula kana maalii jettanii gaafachuu ni maltanii. Kaayoon duula aktivistoonni Oromoo godhaa jiranii hidhamtoota siyaasaa kan akka Jawar Mohammed, Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa, Shamsaddiin Abdii Raggaasaa fa'aa kan mootummaan Abiy hidhee akka hawaasii addunyaa dhimma isaanii beekee filannoo Itoophiyaa kabara dhuftu geggeeffamuun durattu gadhiifamani. Dhimmiif hidhamtoota siyaasaa Oromoo akka xiyyeeffannoo argatu. Kanaafuu duuli kun kan godhamee jiru hidhamtoota siyaasaa Oromooyyuu cufaa isaanii gadhiisaa. Free all Oromo political prisoners in Ethiopia. Hashtagii kana itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Kabira ammoo yeroo ammaan tana Itoophiyaan filannoo godhaa jirtutti boordeen filannoo Itoophiyaa dhiifama teknikiitti nu baasee gad deebina jirra. Boordeen filannoo Itoophiyaa walabummaa akka inni hin qabne kan agarsiisu. Boordeen filannoo Itoophiyaa yeroo namni 178 warri filannoo dorgomuu danda'a hidhamaa jiran kanattu filannoo geggeessuu akka inni deemu kan dubbatu. Nama 178 kan filannoo sila dorgomuu danda'utu mana hidhaa jira jedha. Tiwiitii kana akka sa'aatii kanarraa kaastanii irrattuun wajjin hirmaattanii duula tiwiitii kana qooda irrattu fudhattanii dhaamsaa isinii dabarsuu barbaanna. Guyyaa kana odeeffannoo nan dabarsu tokkini odeeffannoo dogongoraati. Duuli tiwiiteraa kunin sa'aatii Minisootaa 12 sa'aatii Waashingten DC 11 sa'aatii herrega Finfinneetu ammoo galgala keessaa sa'aatii 2 yookaan akka daga sa'aatii Afrikaa ka biyya Oromiyaa Itoophiyaattu sa'aatii 8 galgala keessa duuli kun haga geggeeffamuu jalqabee bifa gaariin deemaa jira. Tiwiitii kana akkuma jiruun irratti nu wajjin hirmaadha. Haashtaagii kana nu barreessaa isiniin jenna. Gara twitter.com deemtanii duula tiwiiterii kan irrattu akka hirmaattanii dhaamsaa isinii kan dabarsuu barbaannu. Duuli tiwiiter jechuun twitter.com akkaawuntii banattanii telefoon keessan yookaan imeelii keessan irraa banattanii haashtaagii gosa kana waan kana akkuma inni jiruun qubee tokkollee irra hin jijjiirtanii mallattoo haashtaagii kanallee hin dhiistanii gargarillee hin baastanii akka jechi tokkottu wanni hundu barreeffamuu qaba. Afaan tiwiiterii akkiin hin hojjetu afaan isaa mallattoo gos kanaati. Tiwiiteriin yookaan ammoo tiwiitiin akkasiin hojjeta waan ta'eef duula kan irrattu ammumaan tanaayyuu kaasaa irrattu hirmaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Duuli tiwiiterii kun haga ammattu akka gaariitu deemaa jira. Duuli kun haga jalqabe sa'aatii 2 tiwiitiin jalqaba pilaas kunichi tiwiitiin jalqaba kunin 100,000 ammumaan tanaayyuu darbee jira. Tiwiitii dhimma Itoophiyaa keessatti tokkoffaan guyyaa kana tiwiitii kana ta'uu isaati. Kunilleen akka malee deemaa jira. Tiwiitiin kunis kabira jechuun kunilleen akka gaarii deemaa jira. Tiwiitiin kunin tiwiitii dhimma Itoophiyaa ka deemaa jiran keessa mata duree gurguddaa miidiyaa hawaasummaa ta'ee jira. Yoo barbaadan ammoo waan gosa firii Jawar Mohammediitii fi kabirallee itti dabalachuu dandeettanii kana yoo itti dabalachaa deemtanii kunin fedhii keessanii. Tiwiitiin haala ammaan kanaatiin akkamittu deemaa jira jettanii yoo barbaadanii feesbuukii keessan dhiifama guugilii dhaxxanii achiin dubatti tiwiiter hashtag trending or tracking jettanii yoo search gootanii tiwiitota mata duree gurguddoo tayaa deemaa kakkamfaadha. Kaan ammoo tiwiitii haashtaagii barreessisaniin jedha. Fakkeenyaaf haashtaag firii Jawar Mohammed yoo barreessan sa'aatii darbe keessattuu nama hagamettu waan kana dubbachaa jira yookaan ammoo dubbatee ka jedhu isin garsiisa.
tiwiitii kana immoo yoo odeeffannoo gara Oromootiin kan isinii dhufaa barbaaddanii Saamu'eel Baqqalaatii fi Iyyaaspeer Tasfaayee feesbuukiin isaanii odeeffannoo gahaa qabaa. Kanaafuu tiwiitiin kun akkamittuu deemaa jira ka jedhu hordofuu dandeettanii isiniin jenna daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Tiwiitii mata dureen guddaan isaa ka deemaa jiru kunoo kana Itoophiyaan yeroo kanattu deemaa jira. Tiwiitii kana hin dagatina xiyyeeffannaa guddaa kanaa kenna. Hidhamtoota siyaasaa hunda gadhiisa kanaa kenna. Tiwiitii hundayyuu keessatti yookaan barreessanii achi waan feetanii kabira yoo itti dabaltanii uma rakkoo hin qabu. Waan feetan kabira barreessa kan itti dabala. Odeeffannoo guutuu barbaadan ammoo odeeffannoo guutuu yoo barbaaddanii oromocause.org yoo dhattan odeeffannoo argachuu dandeettanii duulii tiwiiterii akka malee barbaachisaa irrattuu hirmaadhaa. Sa'aatii lamaan durattuu jalqabe amma akka gaarii deemuttuu jira. Duula tiwiiterii kana irra nafina yaada keessanii kennadhaa. oromocause.com bakki kan deemaa tiwiiterii deemuu qaba. Akka malee salphisanii jiranii asirraa ergaa isiniin jenna daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Nami tiwiiterii qabdan yookaan moobaayilii qabdan, laaptooppii qabdan, seelfoonii qabdan, moobaayilii, deskitooppii, kompiitarii nami qabdan tiwiit godhuu dandeettanii tiwiit godhaa irrattuu hirmaadhaa isiniin jenna. Suniin akkasittuu jira. Jidduu duulii tiwiiterii kun bifa bareedaa taheen deemaa jira. Duula tiwiiterii jidduu ammoo odeeffannoo gaggabaabduu isinii kennine duulum kanatti isin jajjabeessuu fi dhufne. Duula kana godhaa. Sagantaa kana irrattuu hirmaadhaa isiniin jechuu feena. Kanaaf dhufne kaayyoon guddaan tokkine mee duula tiwiiterii galgalalees deebine irra haasa'uu deemna. Duula tiwiiteriitittuu aanee maaltu jira odeeffannoo jettuu takka lama gurra isin haa buusuti. Odeeffannoon jalqabaa Itoophiyaa fi Suudaanii hariiroo warra hammaachaa gara daangaa Suudaan irratti walitti bu'iinsi haga kibxata galgala jalqabee waraanii Suudaan namni 4 du'ee 17 madaa'een dubattu dibbeen yookaan ammoo magaalatii waraanaa biyya kan lamaan jidduutti rukutamaa jira. Televezyiinii fi miidiyaan Suudaan yeroo ammaan tana Suudaanii ufittisuu fi birmadummaa ishii kabachiisuu fi akka socho'aa jirtutu miidiyaan gabaasaa jiru. Miidiyaan Suudaan ammaan tana biyyittii akka miira yookaan ammoo hafuura waraana keessatti fakkaata. Miidiyaan Itoophiyaa isiilleen akkuma jirtuun juntaa naannoo Tigraahii warra jedhameen barbadeessuu olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhamee miidiyaan Itoophiyaalleen miira waraanaa, miira biyya ittisuutii fi miira jechuun gootummaati kan inni haasawaa jiru, sirbii haasamaa jiru, dookumentariin hojjetamaa jiru, oduun dhiyaachaa jiruu fi wanni godhamaa jiru hundinuyyuu faaruu waraanaatii fi gootummaa raayyaa ittisa biyyaatii fi hoggansa Abiyyiiti. Amma ka Suudaanilleen waanuma akka gosa Abiyyii kana keessattuu waraanii Suudaanii ka jechuun Abdul Fattah al-Burhaan hogganu yeroo ammaan tana muudii waraanaa yookaan ammoo fedhii waraanaa keessa jira fakkaata. Mootummaan muummicha ministeeraa Suudaanii ka warra siviiliyaan tahee Abdallah Hamdok innilleen dhiibbaa waraanaa kana fudhachaa waan jiru fakkaata. Maal jenna yeroo ammaan tana miidiyaan Suudaan Itoophiyaan nuttuu gamtee yookaan ammoo birmadummaa kenna sarbitee waraana kenna nurraa fixxe jechuudhaani waan akkasitti dubbatamaa jira. Abdallah Hamdok muummichi ministeeraa Suudaanii tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa balaaleffatee raayyaa ittisa biyya Suudaan bira akka dhaabbatu dubbatee jira. Hogganaani mana marii yookaan ammoo caaffee birmadummaa Suudaan olaanaa kan ta'anii Abdul Fattah al-Burhaan bakka daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii ka waraanii Suudaan itti dhumatee san bakka kutaa bulchiinsa Gadariif jedhamtu ajaja baha waraana Suudaan ka ajaja baha argee haamilee kennaa fi oolee isin wajjin jirraa qophiidha. Birmadummaa biyya keenyatii fi
aarsan isin kaffaltan lafattuu hin badu jechuudhaan haasaa gos kanaa godhee jira. Suudaan yeroo ammaan tana waraana guddaa gara daangaa Itoophiyaatti dhiyeessaa jirti jechuudhaan akkasittuu miidiyaan gabaasee jira. Abiy Ahmed dubbii kan lamaan qabbaneessuu fi walitti bu'iinsi daangaa irratti jedhamu kan hordofaa jirra. Wanni kun hariiroo Suudaaniitii fi Itoophiyaa hammeessuu yookaan ammoo yakkuu hin deemu. Namni dubbii kan hafarsu gadi dhiheenya seenaa biyya lamaanii nam hin beekne jechuudhaan dubbii kan qaqqabee jira. Haa ta'uuti malee dubbii himaanii ministeera haajaalaa Itoophiyaa obbo Diinaa Muftii tarkaanfii kana of eeggannoo fi raayyaan ittisa biyyaa Suudaanii gara daangaa dhufeennan irrattuu fudhannee daangaa kan irrattuu waraanni Suudaanii lola naannoo Tigraahiittuu gaggeeffamaa jiru sababa godhachuudhaan yookaan dahoo godhachuun carraa sunitti fayyadamee nu weeraruu barbaanne adabnee ofirra deebisnee jirra jedhee dubbatee jira. Haa ta'uuti malee wanni daangaa keessatti hin taane lafa Suudaanii kiiloomeetirii 9 keessa seenameeti dhukaasii kabaname akka gareetti ammoo kiiloomeetirii 7 mootummaattu godhallee malee milishaa miti jedhee jira mootummaan Suudaan. Maal jennaan dhukaasii kun akka malee qindaahee jechuudhaan moortaroota meeshaalee gurguddaa kallattii adda addaa yeroo tokkotti karoorfamee jedhameeti kaa dubbatame. Karaa biraatiin ammoo Misiriin mootummaa Suudaan wajjin akka dhaabbattu haleellaa Suudaan irratti gaggeeffamillee balaaleffattee jirti. Mootummaa Suudaanii mootummaa Misrii wajjin obboleessa akka ta'e bira dhaabbachuu fi gargaarsa hundaa kennuu fi qophii jirti jechuudhaan dubbatanii jiranii. Liigiin Arabaa walgahii hatattama yaamuu danda'a yoo haalii Itoophiyaa fi Suudaan jidduu jiru tasgabboofne taate. Karaa biraatiin ammoo Suudaanii hooggantoota Arabaatiin wal dubbachaa jirti. Biyyoonni Arabaa hedduun deeggarsa Suudaanii fi ibsaa jiranii. Karaa biraatiin ammoo mootiin biyya Imaaraatii Arabaa Ben Zayed Al Nahyan innis muummicha ministeera Suudaaniitii fi akkasumas pirezidaantii Misrii Abdul Fattah Al Sisi wajjin akka wal argee dubbatamaa jiru. Ben Zayed deeggara Abiyyiitii fi deeggara Isaayyaasii guddaadha. Ammaan tana jechuun ejjannoo isa jijjiiree Suudaan waliin dhaabbachuu danda'a akka jedhamutu jira. Suudaan karaa tokkoon biyya Arabaa Imaaraatii fi Saawudii wajjin jiraachuu feeti waraanii. Garaa biraatiin ammoo mootummaan Suudaanii gara jechuun Turkii fi Qatar garas cillaanfata yeroo ammaan kana dhiibbaa irratti godhanii gara Saawudii gara Imaaraatiitti deebisuuf fedhii qabanii yoo mootummaan Suudaanii garas dhufe warri kun ammoo Itoophiyaa caalaa Suudaanii gargaaruu hin oolanii waan jedhamutu jira. Yeroo ammaan tana Suudaanii gara Itoophiyaatti yookaan ammoo Itoophiyaa irratti waraan loluu yookaan ammoo waraana banuu dandeetti gaafiin jedhu. Gaafii guddaadha. Haala ammaan tanaatiin siyaasaan Suudaan illee akka malee raafama guddaa keessa jira. Suudaanii haalli ammisiin keessa jirtu Itoophiyaa wajjin waraana bansiisuu hin dandayu. Akkuma Itoophiyaan raafama siyaasaa keessa jirtu Suudaan illee raafama siyaasaa keessa jirti. Mootummaan Umar Hassan al-Bashir dhiyoo kana garagalee warri waraanaa ka mootummaa nagayaa mootummaa warra siviiliyaan wajjin dhaabbatee Abdallah Hamduuk dorgommii aangootu jira sunittu jira. Sun malee Suudaan rakkoolee adda addaa qabdi. Rakkoo daangaa Suudaanii kibbaa waliin hin fudhatin, rakkoo Daarfuurii ka Suudaanii lixaa, rakkoo jechuun Nuubiyaa, rakkoo Suudaanii kaabaa ka Beejatii fi akkasumas sochiin biyya san keessattuu gaggeeffamaa jiru ka gara dimokiraasii riiformiitu jira. Kun hundinuyyuu Suudaanii gara waraanatti deemuu fi humna fi gahumsa yoo qabaattillee haalii mijataan hin jiru waan jedhamutu akkasittuu mul'achaa jira. Karaa kanaan mootummaan Suudaanii gara waraanatti deemuu hin barbaadu. Ammoo waan mootummaa Suudaanii onnee gurguddoo kennattu jira. Tokkoffaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana raafama siyaasaa keessa jirti. Waraan naannoo Tigraahii. Lammaffaan ammoo Itoophiyaan yeroo ammaan tana Suudaanii dubbii barbaaddee waan jirtuuf Suudaan yoo ofirra deebistu hawaasii addunyaa keessattuu liigiin Arabaatii fi biyyooti Arabaa nu deeggaran jettee yaaddee jirti. Akka Suudaan gara lolaatti deemtu gargaarsatti barbaaddu hunda sii kennan asii wajjin jira jettee Misriinis jajjabeessaa jirti. Biyyoonni ammoo gurmuu Arabaa isaanis Suudaan duuba jirraa jechaa jiranii. Misriin inumaayyuu waraana Suudaanii leenjisuu fi shaakala waraana hunda waliin godhanii taankileen kiyyaa fi akkasumas xayyarii ammayyaa kennanii Suudaanii fi tajaajila kennuu barbaadanii yookaan qophiidha jechaa jiranii. Dhimmi hidhaa laga Abbayyaallee Suudaanii fi Misrii walittudha. Suudaan yeroo ammaan tana Misrii caala ejjannoo jabaa qabattee Itoophiyaa kan rakkisaa jirtu kana kanirra kan kahe mootummaan Suudaanii gara waraanatti seenuu danda'a wanni jedhamutu jira. Keessattuu warri ammaan tana aangoo gubbaa jiru ka waraana namni waraana gurguddaa lamatu jira Suudaan keessa.
tokkoffaan jechuun hoggana caaffee birmadummaa Suudaan olaanaa ka jedhamu Abdul Fattah al-Burhaanii kana lammaffaa ammoo humna furguggaawaa darbatamaa Suudaanii ka jedhu Sudanese Rapid Force ka Janjaawidii yookaan ammoo warra jechuun Janjaawidii wajjin ta'ee hojjetu ka Darfur sun ka hogganu Hamid Dagalo yookaan Hammitti jedhama. Isattu jira warri kun lamaan warri yeroo ammaan tana Itoophiyaa wajjin lola barbaadanii jedhamanii jiranii maal jennaan yoo lolii godhamu waraanii akka malee sabboonummaa biyyattuu fayyadamanii militarii cimaa barbaadaa namni kanaafuu Abdallah Hamdok caal nu gargaara nu jabeessaa uummateedhanii waan yaadaniif Itoophiyaa wajjin wal dhabamaan tan tahaa jirtu kana carraa godhatanii fayyadamanii Itoophiyaa wajjin gara jeequmsaa seenuu danda'an waan jedhutu dubbatamaa jira. Karaa kanaanii dubbii gosa kanattu deemaa jira. Haalii Itoophiyaatiif fi Suudaan dubbiin hammaachaa jiraatullee ammaan tanatti dubbiin gara waraanattu deemaa hin jirtu. Gara waraana deeman jiru garuu lachuun iyyuu humni isaanii gara daangattu dhiyeessaa jiranii. Warri Amaaraa dhaadachaa jira. Warri Amaaraa Itoophiyaa biyya ollaallee biyya keessallee itti nagaa dhowwaa jiranii. Benishaangul loluu barbaadanii Tigraay wajjin wal lolaa jiranii. Amma Suudaan wajjin wal lolaa jiranii. Aangoowwan Amaaraa tokko Feesbuukii gubbaatti mootummaan Suudaanii ka adabbiin juntaa wayyaan irratti fudhanirraa barnoota argachuu didate adabne jirra jiranii dhaadachaa jiranii. Karaa biraatiin ammoo aktivistoonni garee waraanii Suudaanii gara daangaa Itoophiyaa gara Gondareetii fi Matammaatti dhufaa jira jecha sodaachaa jiranii. Akka lamaattuu jira. Milishoonni Amaaraalleen zarraafachaa jiranii daangaa gubbaatti wanni tahuu deemaa wanni godhamuu deemaa tokkolleen hin beekamne. Suudaanii yeroo ammaan tana waraana ishee ka daangaa Itoophiyaa gubbaatti jiru cimsaa jajjabeessaa akka jirtu kadhagamaa jiru. Suudaanii waraanii ishee akkamii yoo jettan Suudaanii waraana Afrikaa keessaa waraana akka malee cimaa hin qabdu garuu waraanii ishee waraana lola adda addaa keessattuu hirmaatee bara dheeraa fi Suudaanii kibbaatiin wal lolaa turte. Kun ammoo dinagdee Suudaanii akka malee miidhee jira. Haa ta'uti malee waraanii isaanii lolaa fi muuxannoo akka inni qabu agarsiisa. Bara dheeraa fi Suudaanii kibbaa wajjin lolte akkuma Itoophiyaan Eertiraa fi Hiwahaatii maaliif wajjin lolaa turte san jechuudha. Karaa biraatiin ammoo waraan dheeraa Darfuur keessattuu geggeessaa turte daangaa Itoophiyaatiin lafa jiranii yookaan ammoo Suudaanii bahaa ka jedhanii uummata akka Nuubiyaatii fi uummata Beejaa uummata Tigreettu mootummaa Suudaaniitiin wal lola naannoo kanallee keessa lolattu jira. Karaa kaabaatiin karaa Poort Suudaanis uummata Nuubiyaatii fi uummata Beejattu jira. Warra kanalleen Suudaan wal dhabdi. Suudaan garuu hundaayyuu abbaa irreeti mootummaan waraanattu jira. Garuu humni isaanii waraana riphee loltummaatii fi waraana jechuun konvenshinal ta'e loluullee akka malee beekamaa biyya adda addaa keessa seenanii jeequmsallee hedduu godhaa turanii bara Idriis Dabiifaa Chaadii wal lolaa turanii biyya Liibiyaallee keessatti biyya hedduu keessatti Suudaan waraana ofii babbaasaa turte. Suudaan waraana hin qabdi waraanni ishee ammoo akka malee jabaa miti. Ammoo investmentiin Suudaanii akkuma investmentii Itoophiyaa wanni hundinuu gara waraanaa deemaa turte. Biyyi waraanaan bututti waan taateef abbaa irrummaa waraanaa waan qabduuf waan gurguddaa qabdu cufaayyuu waraanaan ijaarte. Suudaan duuba wanni jiru mootummaa Misriitu jira. Mootummaan Misrii ammoo waraana Afrikaa keessaa akka malee waraana ammayyaa ta'e keessattuu humni qilleensaa isaatii fi humni waraanaa ka bishaanii cimaa tahee qabdi. Suudaanii baddeen Itoophiyaatti yoo ilaalamu Itoophiyaa fi Suudaan akka malee bal'oodha. Lafa Itoophiyaa takkaa fi persentii 70 jechuudha. Suudaan jechuun lafa akka malee gudditti Afrikaa tokkoffaa turte. Suudaaniin kibbaa irraa eegi bilisa baaten dubattu ammaan tana taayitilii san yookaan ammoo kabajaa biyya bal'oo Afrikaa tokkoffaa jettu dhaabdee jirti. Ammallee Itoophiyaa persentii 70 persentii 170 Itoophiyaa taati. Itoophiyaa tokkoof wadhakka ol jechuudha yookaan ammoo Itoophiyaa marroo tokkoo fi tuqaa 7 bal'atti Suudaan. Itoophiyaan square kiiloomeetirii miiliyoonii tokkootii fi 4,400 yoo taate Suudaanii square kiiloomeetirii miiliyoonii tokkootii fi 861 fi 484 Itoophiyaa harka tokkoo fi tuqaa 7 irra akka bal'attu ka dubbatamaa jiru. Ummataanii yoo wal biratti ilaalle Itoophiyaan ummata miiliyoonii 110 fi 10 qabdii jedhamee yaadama. Ummata Suudaanii
miiliyoonii 64 caaltii Suudaanii uummata Itoophiyaati. Wadhakkaadha uummati qabdu karaa uummataatiin wanni jira akkasi dinagdeen warra lachuu ilaalle dinagdeen warra lachuun iyyuu akka malee dadhabaadha. Ka Itoophiyaallee koronaan dadhabsa jira, ka Suudanillee dadhabsa jira, ka Itoophiyaallee jeequmsi waraana, ka Suudanillee jeequmsi waraana, dinagdee lachuun iyyuu awwaannisi miidhee jira, lachuu awwaannisi miidhee jira, dinagdee lachuu lolaan guddaan roobi miidhee jira, lachuu miidhee jira. Lachuu ammoo iyyuu abbaa irrummaatii fi lachuun iyyuu dhabiinsa mirga ilmaan namaa irraa kan ka'e darara hamaatu jira. Uummanni biyya lachuun iyyuu hiyyummaa hama keessa jiraata. Haali biyyi lamaanii kunin waraanaa fi hin ayyamu garuu biyyoonni kunin gara waraana akka deemuu danda'amu ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo haala Suudaaniitii fi Itoophiyaa irratti odeeffannoon isinii kennine kana fakkaata. Duula Tiwiitarii hin dagatina. Tiwiitinii ammaan mata duree tayaa deemaa jiru Oromoo kan tiwiitii gurguddoo kana tiwiitii godha warri Tiwiitarii qabdanii irrattu hirmaachaa tiwiitii akka gootanii isinii affeeruu barbaanna. Nulleen tiwiitii godhuutu jirra. Karaa kanaanii kanattu deemaa jira. Odeeffannoo biraatiin ammoo Abiy Ahmed waraani isaa nama hoggansi Tigraahii bakka jiru nuttume miiliyoonii 10 birri miiliyoonii 10 badhaasnaa jechaa ture. Abiy Ahmed paarlaamaa keessatti gaafa dhiyoo waraana Tigraahii mo'ate miidiyaa isaa irrattu bakka akka gaafa Obaamaan Osama bin Laden ijjeesse situation room bakka keessa daawwatan akka qabu tokko fakkeessee warra kan ejjeesuu hin barbaanne malee saatalaayitiin dirooniin hordofaa jirra jedhee dubbate ture. Abiy Ahmed jechuun kijibii isa daangaa hin qabu kanallee kijibee jira. Gaafumsan iyyuu Abiy Ahmed dandeetti hagas gahu hin qabu siladoo qabaate warra kana hin mararfatu. Nami lama hin mararfan abbaa isaatii hin mararfanne warra kan hin dhiisu bombii irra buusee daaraa godhaa turre jennee turre. Abiy Ahmed akka odeeffannoo san hin qabne dirooniin hordofaa akka hin turre saatalaayitii kijiba san akka hin qabne warri Tigraay bakki inni jiru iyyuu hin beeku. Boolla akkasii keessa jiranii marsinee jirra goda akkasitti dhokatanii marsinee jirra holqa akkasii keessa jiranii beeknee jirra bataskan akkasii keessa jiranii akkasichaa baanii amma jechuun waraanii haga dhaabbatee jedhame 7 dubattu bakka isaan jiranii hin beennu nama nu gargaaree fi birrii miiliyoonii 10 kennina jechaa jiranii. Karaa biraatiin ammoo waraansi bakka hedduutu hammaachaa akka jiru ka dubbatamu. Keessattuu gara kaabaa Tigraayitii fi kibbaa Tigraayitii fi lixaa Tigraayittu waraansi guddaan akka geggeeffamaa jiru. Gargaarsi namoomaa dhaqqabsuunis rakkisa akka tahee ka dubbatamaa jiru. Haalli naannoo Tigraahii keessattuu deemaa jiru kana fakkaata. Aktivistoonni naannoo Tigraahii uummata waraanii Abiy Ahmed fixee yookaan ijjeese jedhanii maqaa warraa maxxansaa maqaa warraa ammaan tana baasaa akka jiranii ka hubatamee jiru. Karaa biraatiin ammoo gamtaan Awurooppaa mootummaa Abiyyii fi gargaarsa kennu ka miiliyoonii 90 yuuroo ta'uu isaati irra qabee jira. Mootummaan Abiy Ahmed ani biyyaan hogganu kanan dura biyya kabajamtuudha. Maallaqaan nu bituu hin dandeettan jedhee jira. Amma ammoo karaa dhaamsa Abiy Ahmed dhaamsa isaa geeddaruudhaanii yookaan ammoo dhaamsa isaa jijjiiruudhaanii Awurooppaan nu hubachaa hin jiranii akka isaanii nu hubatanii gargaarsa kan nu dhiisanii amansiisaa jira jechuudhaan dhiifam gaafachaa jiranii akka warri gargaarsa kana nu gadhiisu amansiisaa jirra. Warri gari nu hubatee jira biyyoonni gari dhuunfan garuu gamtaan Awurooppaa akka walootu nu hubanne akka dhuunfatti hubatanii akka walootu hubatamuu dhabu jechuun maal akka ta'e hin beekamu. Abiy Ahmed jechuun warra amma amansiisuu fi akka inni kadhachaa jiru ka dhagahamaa jiru. Karaa biraatiin gargaarsi jechuun Itoophiyaa ka ammaan tana gamtaan Awurooppaa qabee kunin ka Ameerikaalleen irraa muuree kunin karaa biraatiin ammoo gamtaan baankiin addunyaatii fi dhaabbanni maallaqa addunyaa irraa muuree mootummaa Abiy Ahmed baay'ee yaaddessee jira. Mootummaan Abiy Ahmed baajetii gosa lama qaba. Akkuma baajetii gosa kamiyyuu baajetiin tokkoffaanii baajetii idileeti. Regular baajetidhama waraanaa fi kamindaa kaffaltuu hojjetaa fi kamindaa kaffaltuu ka wantoota adda addaa ittiin gootu. Ka lammaffaa ammoo baajetii misoomaa capital baajetii ka jedhamutu jira. Kun jechuun barnoota fayyaa karaa misooma qonnaa fi waan akkasiitiif ka oolu hedduun isaa kunin gargaarsa biyya lixaa irra dhufuun liqeedhaan yookaan ammoo wantoota adda addaatiin guutama.
yeroo ammaan tana mootummaan Itoophiyaa gargaarsi baajetii kan qabate liqiidhaan ka argadhaa jedhu gargaarsan ka argadhaa jedhu dhaabee jira. Kun ammoo mootummaa Abiyyi baay'ee yaaddessa jira. Biltsiginnaan kan irrattu wal mari'achuu fi wal gahii hatattamaatiif Finfinneetti wal arguu deemti. Haala waraana naannoo Tigraay injifanne jedhanii ka torbaan sadiin durattu labsame ka ammaan tana itti fufee jiru san irrattu mari'achuu deemanii keessattuu jechuun haala waraana naannoon Amaaraa Benishaangul Gumuzii irratti banuu deemullee irrattu akka wal mari'achuu deemanii ka dubbatamaa jiru. Oromiyaa keessatti abaaboo balleessine jedhama Oromiyaan nagaa dhabdee mootummaan Abiy deeggaramaa hin jiru. Kunis marii mata duree biraa ta'a deema. Filannoo baraa dhuftu akkamiin akka hatanii mo'atanillee kanallee irra wal mari'achuu deemanii haalii gaafa Afrikaa rakkoo Suudaanii waliin amma qabanii fi dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaa irrattu wal mari'achuu deemaa jiranii kun hundinuyyuu mata duree marii ta'uu deema. Biltsiginnaa yeroo ammaan tana muddamsuu guddaa keessa seenee jira. Karaa dippiloomaasiitiin booji'amnee jirra, mo'atamnee jirra, salphannee jirra yaadii jedhu bakka hedduutu Biltsiginnaa keessattuu kayaa jira. Karaa dippiloomaasiitiin mootummaan kenna fudhatama dhabee jira. Miidiyaan hawaasummaa nuttu garagalee jira. Daayaaspooraan nuttu garagalee jira. Miidiyaan addunyaa nu balaaleffachaa jira. Wayyaaniin dippiloomaasii guddaa hojjatte Abiy Ahmed ambaasaadera nagayaa ka jedhame kan Noobeelii argatuun cuftu maqaan sun irra badee Itoophiyaan akka hamaanii waraanaa fi beelaan kayaa jirti jedhame mootummaan Abiy Ahmed gama gos kana qaba. Haalii gos kanaatiin rakkoon akkanatti deemaa jirti. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo wanni isin biraan gahuu barbaannu odeeffannoon gara kanaan jijjirtu kanuma fakkaataa. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka hiikamanii dhimmi Oromoo akka xiyyeeffannoo argatu yoo barbaaddanii duula Tiwiiterii kan irratti hirmaachuun akka malee barbaachisaadha. Duula Tiwiiterii kan gubbaattu haashtaagota isinii barreeffaman kakkana asirraa akkuma jiruudhaan garagalcha. Haashtaagiin kunii feesbuukii kennaa fi keessattuu feesbuukii Saamu'eel Baqqaleetii fi feesbuukii Iyyaaspeer Tasfaayee yoo hordoftanii dhaamsa ciccimaa fi tiwiitii akkamiin akka godhanii bifa salphaan nama agarsiisa. Aktivistoonni Oromoo sa'aatii 24 kan dhuftu kan amma sa'aatiin 3 irraa deemee jira. Sa'aatii 21 gadaftu kan waan kan irratti cimanii waan kan irratti jabaachuu qabanii miidiyaan Oromooillee waan kan irratti xiyyeeffachuu qabaachuu qabna. Tiwiiteriin warri Tigraay dhiyoo kan godhe akka malee xiyyeeffannaa guddaa argattee ka Oromoolleen akka malee akka xiyyeeffannaa argattu yoo barbaadanii waan kan irratti hirmaachuu barbaachisaadha jedhanii jiranii waan kanaafuu duula Tiwiiterii kana akka irratti hirmaattanii duula Tiwiiterii kana akka jechuun finiinsitanii dhaamsisanii dabarsuu barbaanna. Boordii filannoo Itoophiyaa saaxiluu barbaanna. Hidhamtoonni siyaasaa akka gadhiifaman gaafanna. Hidhamtoonni Oromoo cuftuu akka gadhiifaman gaafanna. Filannoon kun filannoo walabaatii fi dimokiraatawaa akka inni ta'u gaafanna. Afaanii filannoo kun faranjiin filannoo dimokiraasii waan jettu kun hin galaafi. Hidhamtoota siyaasaa miidiyaa walabaa waan jedhamu kun hin galaafi. Kanaafuu duula gos kana yoo irrattu hirmaanne duula gos kana yoo geggeessine nu gargaara isiniin jechuu barbaanna. Kanaaf duula kana haga dandeettaniin tiwiit godhuudhaan haga dandeettaniin wabarreessuudhaan haga dandeettaniin waan dandeettanii godhuudhaan duula Tiwiiterii kun wanni kun akka malee waan nu godhuu dandeenye keessa wanni salphaan tokkin kana Tiwiiterii yoo qabaattanii karaa Tiwiiteriitiin dhaamsa kakkana daddabarsa. Hidhamtoota siyaasaa ka suuraa warra argitan Jawar Mohammed, Baqqalaa Garbaa, Shamsaddiin Xahaa, Abdii Raggaasatii fi Dajana Xaafatii fi warra biroo ka maqaan isaanii hin dhaamin 60 mana hidhaa jiranii fi sagalee akka tahuu qabdanii asumaanii isin gorsaa asumaan isinitti dhaamaa jirra. Duuli jechuun miidiyaa hawaasummaa kun bifa cimaadhaan deemaa jira. Hidhamtoonni siyaasaa 178 mana hidhaa jiran kan jedhu kun 120 ol ta'ee jira. Tiwiitiin kun mata duree gurguddoo gaafa Afrikaa taa'aa jira. Tiwiitii ammaan tana tireend godhaa jirtu Oromiyaa kan jedhu haashtaag Oromiyaa kunis 100,000 darbee jira. Hidhamtoota siyaasaa gadhiisa kan jedhu cuftinuyyuu akka gaariitti deemaa jira. Duuli Tiwiiterii kun haga jalqabe sa'aatii 2 fi wadhakkaadha. Ammaan tana akka gaariittu irrattu hirmaadda akka gaariittu keessattuu warri ammaan tana jechuun galgala Ameerikaa guyyaadha. Awurooppaallee guyyaadha. Awustiraaliyaa bari'uu deema. Warri kun cuftinu wal harka fuune wal jala fuune yookaan rafee kaan jala fuudha yookaan dadhabee kaan wal jajjabeessa akkasitti yoo deemne akka malee waan gaarii ta'a waan taateef duula Tiwiiterii kana
irratti hirmaachisuun barbaachisa waan ta'eef duula tiwiitarii kana haga dandeettaniin irratti hirmaadha. Dhimmi Oromoo mata duree miidiyaa hawaasummaatii fi guyyaa tokkoofillee taatee mata duree siyaasaa Itoophiyaa akka inni tahu jajjabeessaa isiniin jechuu feena daawwattoota keenyaa jaallatamoo fi kabajamoo kunin dhaamsa kenna ka yeroo yeroon isin dhiyeessinu keessaa tokkini kakkanuma duula tiwiitarii kana akka gaarii finiinsa akka gaarii waliin gayaa isiniin jechuu barbaanna. Odeeffannoo tokko ammallee gurra isin buusna sagantaa kana odoo hin goolabiniin durattu duulii farra uummata Beenishaangul Gumuzii akkuma finiinee itti fufettu jira. Beenishaangul Gumuzii uummata nama nyaatu jechuudhaan televizyiiniin Amaaraa ammas dookimenterii hojjatee oduulee adda addaa qopheesse. Uummata Beenishaangul Gumuzii kana maqaa balleessaa jiranii. Uummata Beenishaangul Gumuzii kan irratti duula waraanallee lallabuu fi akka fedhii qabanii ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo dhalataan Tigraayitii fi hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom warra dhiibbaa bifa saayinsiitiin addunyaa kan irratti qabaatanii kabara 2020 tahee filatamee jira. Dr. Tewodiroos Adhaanoom hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa kan yeroo addunyaan dhukkuba koronaa vaayirasiitiin akka malee rakkoo keessa seente kanatti hooggansa cimaa kennaa jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Tewodiroos Adhaanoom kan yakkama waan ta'ee fi mootummaan Itoophiyaa akka isa barbaadu hoogganaan waraana Itoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Biraanuu Jullaa Galalchaa televizyiinii Itoophiyaa irratti dubbachuun isaa ni yaadatama. Karaa biraatiin ammoo yeroo ammaan tanattu aktivistoonni agoo mootummaan Amaaraa ka injifannoo naannoo Tigraay hiwwaatirattu arganne jedhu yeroo ammaan tana hamba yookaan ammoo harcaatee haftee warra juntaa Tigraay jechuudhaan uummata akka Oromoo, uummata akka Agawootii fi Qimaantii irratti duula hamaa banaa jira jechuudhaan dubbachaa jirani. Bifuma kanaanii warra miseensota siyaasaa yookaan deeggartoota jedhamanii kaasabaa kana hidhaa fi ajjeecha warra yeroo ammaan tana akka hammaachaa jiru ka gabaafamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo naannoo Amaaraatti godina addaa Oromiyaa aanaa baatee keessatti uummata Oromoo qotee bultootaa fi milishoota Affaarii jidduutti walitti bu'iinsi akka geggeeffamaa jiru ka dubbachamaa jiru. Walitti bu'iinsa kana mootummaan Amaaraa isattuu fedhee akka ummati walitti bu'u gosa adda addaa keessa seenuudhaan akka rakkoon gosa kana dhalattu ummata qoqqoodee bulchuu fi waan kana akka barbaadu ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gahaa jiru akkuma itti fufettu jira. Naannoo Tigraay ammaan tana waraanii bakka tokkotti deemaa hin jiru. Gandoota hundayyuu to'atee jira mootummaan jechuudhaan itti gaafatamaan dhimma dimokiraasummaa mootummaa Itoophiyaa Zaadiq Abrahaa dubbatee jira. Zaadiq Abrahaa garuu gargaarsi bakka adda addaa akka Tigraay keessa maaliif dhaqqabuu dadhabe waan jedhu Doochee Velee fi hin deebisne juntaan guutumaa guututti baatee jira. Uummati siviiliyaan tokkolleen ka du'anii ka miidhaman yookaan ka biyya baqatan hin jiru. Abiy Ahmed nama nagayaa jechuudhaan faarsee jira. Pireezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Haaraawni ammoo magaalaa Meqalee keessatti argamee jira. Haa ta'uutii malee gara baadiyyaa deemuu akka sodaa qabanii ka dubbatamaa jiru. Gargaarsi Meqalee seenee ka dhaabbata qaxxaamura diimaa addunyaa Meqalee irraa gara baadiyyaa dhaqqabuu fi rakkoon akka jirtu miidiyaaleen addunyaa gabaasaa jiranii dhaabbileen mootummoota gamtoomanii ka fakkeenyaa fi dhaabbanni mootummaa gamtoomanittu ka waan kunuunsa ijoollee irratti hojjetu UNICEF ijoollee Tigraay miiliyoonii 2.3 fi gargaarsa dhaqqabsu dadhabne jedhee dubbatee jira. Karaa biraatiin ammoo waraanni Tigraay waan dhaabbatee fi sararii xayyaaraa Itoophiyaa balalii gara Kombolchaa gara Laastaa Bahar Daar fi Gondar akkasumas Meqalee jalqabee jira jechuudhaan sararii xayyaaraa Itoophiyaa dubbatee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa dirreen qubata xayyaaraa Bahar Daar
maqaa akka geeddaratu murteessine jechuudhaan gabaasa jira. Dirreen magaalaa Bahar Daaritti argame kunini maqaan isaa moggaasii dirree qubata xayyaara Dajjazmaach Balaay Zallaqee jechuudhaan moggaasanii jiranii. Balaay Zallaqee nama Oromoo ka Walloo ka gootummaa isaatiin Amaaraa keessattuu beekame ka bara 1930 fi 40 keessattuu Xaaliyaaniin walloluu keessatti gahee guddaa taphatu nama Hayilee Sillaasanii bannise seenaa faashistii loluu keessatti arbanyoota yookaan ammoo warra gootota karaa Goojjamiitiin lole nama akka malee ijaaree beekamuudha. Namni kun Oromoo ta'uusaa Habashoonni falmanii Balaay Zallaqee akkamiin Oromoodha jedhanii yeroo hedduu kaasaa jiranii. Balaay Zallaqee kanaa fi dirreen xayyaara kun maqaa isaatii fi moggaafamtee turte. Gaafa Balaay Zallaqee ijjeefamu Amaaraa fi uummata Itoophiyaa baay'ee amanuu hin dandeenye. Tasaqqala biluut kaappoortaa isaa jennee yoo ijjeefame jedhanii tasaqqala biluut kaappoortaa no biyya tasaqqala biluut barneexaa no biyya lakkas Balaay noorwal tilliquu se huyye Balaay du'aa oli ijjeefamellee yoo jiraate koofiyaa isaati wayaa isaati yookaan ammoo waan biraati kan inni fayyis malee Balaay namtichi guddaani jechuun larger than life akkuma faranjiin jettu sun inni hafuurii isaa hin doone bara baraa fi jiraata jechuudha. Gootota Oromoo jechuun akkuma Itoophiyaan nyaatte maqaa Oromoolee qabsaa hullee obaate dhalootii hiddisa nama Oromooti. Dirreen xayyaaraa kunini maqaa isaatiin moggaafamee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo duula miidiyaa hawaasummaallee jidduun isin yaadachiisuu hin daganne. Duula miidiyaa hawaasummaa kana irrattu hirmaadhaa isiniin jenna. Duulli miidiyaa hawaasummaa kun dhimma hidhamtoota siyaasatii fi xiyyeeffannoo akka argatu waan nu gargaara waan ta'eef nu gargaara jechuun isin gaafanna. Duula Tiwiiterii kan irratti boordiin filannoo Itoophiyaa bakka hidhamtoonni siyaasaa 178 manidhaa keessa jiranitti filannoo godhuu geggeessaa. Filannoon gosa kana bilisaa fi walabaa ta'uu hin dandeettu jechuudhaani akkasittuu duula godhaa jirra. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo mata dureen oduu har'a guddaanii Abiyyi Ahmedii ka warra hooggansaa Tigraahii bakka isaan dhokatanii beeka dirooniin hordofaa jira. Situation roomii keessa ta'ee saatalaayitiin laalaa jiru har'a kijjibisaa saaxilee nama bakki isaan jiran nutti miiliyoonii 10 baasaa fi jechuudhaani beeksisa baasee jira. Karaa biraatiin ammoo dhimma abaa'oo ka maqaa irratti wallolee abaa'oo lamaan. Abaa'oo jechuun Daawwid Ibsaa hoogganuu fi abaa'oo Araarsoo Biqilaa hoogganu jidduutti boordiin filannoo Itoophiyaa murtii dabarsee jira. Boordiin filannoo Itoophiyaa dhimma kanarrattu murtii inni dabarsee galgala kana bal'inaan ka isinii qabannee dhiyaannu ta'uu asumaan isinitti himuu barbaanna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattanii hordoftaniif hedduu isin galateeffanna. Dhukkubni koronaa vaayirasii guutuu addunyaatti akka malee babal'achaa waan jiruuf yeroon kun yeroo ayyaanatii fi ayyaan waggaa haarawaatii fi ayyaan jechuun kirismaasitii akka dhukkuba kana ofirraa eegdanii to'annoo akka gootanii ammallee taanan maaskii godhachuu fi gargari faffagaachuun barbaachisaa akka ta'e koronaa vaayirasii akka hin daganne asumaan isinitti himuu barbaanna. Koronaa vaayirasii lakkoofsa isaa namni ijjeessaa ture ka Ameerikaa keessa isin biraan gayaa ture guyyaa tokko keessatti guyyaa dheengaddaa Ameerikaa nama 3,400 ijjeese namni 55,000 olii guyyaa tokkotti namni 300 olii koronaa vaayirasiin irratti mul'ate. Nama Ameerikaa keessatti koronaa vaayirasii ummati Ameerikaa persentiin 5 yookaan miiliyooniin 17 dhukkuba kanaan akka inni faalame gabaafamee ture. Itoophiyaallee keessatti yeroo ammaan tana dhukkubii koronaa vaayirasii akka malee hammaachaa akka inni jiru ka gabaafamaa jiru. Kanaafuu dhukkuba koronaa vaayirasii kana akka ofirra eeddanii akka jechuun to'annoo gaarii fi of eeggannoo gaarii gootan odeeffannoo kana waliin gorsu wajjin isinitti himuu barbaanna.
dhukkubi kun nama hooggantoota addunyaa gurguddoo qabachaa jira. Sun keessa torbaanuma kana pirezidaantiin biyya France Emmanuel Macron jechuun dhukkuba kanaan qabamee jira. Daawwattoota keenya hedduu galatooma waan nu daawwattan hordoftanii fi galgala kana walitti deebinee duula tiwiiterii kanarra haasa'uu deemna. Maalinan akka malee barbaachisa waan ta'eef haga sunii fi duula tiwiiterii kanarrattu jajjabaadha. Tiwiitii godha, weebsaayitii kana deema, odeeffannoo dabalata argadha. Qophiin keenya kasaatii kana ka guyyaa kana hagasuma ammaaf nagaan nu jiraadha, nagaan nu tura.